Intalli kun immoo maxxansa akkamii dhoobdi? Eenyu isheen? Leensaadhuma intala maraatu kan. Maal jettee maxxansite? Doorsisa wayii fakkaatan irraa immoo biyyi lafaa nagee jechaa jirti. Maal taatee akkas jechuu dandeessire? Rakkoo wayii ishee mudatinna? Rakkoo maaliitu ishee mudata kana maraattu? Amaluma ishee barattu ishee dhiisuu dide malee. Hawaasa miidiyaarra jiru kana shororkeessuu barbaaddi natti fakkaata. Natti hin fakkaatu. Maal kana dura maxxansa akkasii dhoobde beekti? Hin beektu garuu qoosaan ishii daangaan qabu jedheeni. Afachuu maaf hin gorsitan isheen hiriyaa keessan miti? Maal jennee gorsina? Gochi kee sirrii miti waan akkasiin godhini hawaasni si balaaleffataa jettaniiti kaa? Isheen gorsa dhageessi moo? Ishee gorsuun dhagaarratti bishaan gannaquudha. Kana dura gorsitee si dhaga'uu didde moo? Lakki kanaan dura gorsee hin beeku. Garuu gaafa yaadu waan gorsa namaa dhageessuu natti fakkaata. Ilaa waan tokko otoon argin mammuun cubbuudha. Dhiisi yoo dandeessetti dhiyaadhu gorsi. Gochi ishii sirrii akka hin taanetti himi malee har'a nama ishee beeku taate nama ishee hin beekne wajjin quba ittiin qabin tole. Ishee gorsuurra riyummaa ishee waan akka fe'u. Akkam jirtu hordoftoota tokko jaallatamoo ani nagaa kooti. Har'a waan tokkoon isinitti mul'uuf. Innis maal dheemnaa jettanii guyyaan kun anaaf guyyaa dhumaati. Umuriin amma har'aa jiraadhe kana keessatti rakkinas, bal'inas, gammachuus gad waan hundumaa arge. Isa amma har'aatti na jiraachiseef uumaa koof galanna ta'u jecha jireenya koo asirratti dhaabuun barbaada. Beekisa to'atuun beekin kan isin gaddisee hundumaa dhiifama naa godha. Isiniin jaalladha. Nagaatti. Giiftii bilbilli kee iyyaa jira. Eenyu bilbilee? Kennaa. Maal godhi jedhamoo? Hello Giifti. Oo kennaa. Akkam jirta Giifti? Nagaa kooti galata waaqaa. Akkamati? Anis nagaa kooti galata uumaa. Afachimee waan si gaafadha jedheeni. Maalidha inni? Ani kanan jedhu viidiyoo leensaa maxxansite tokko agarteetta? Lakki barreeffama malee viidiyoo nagarre. Viidiyoos maxxansite moo? Eeyyeen. Maal jettee? Seen ilaali meemmuma kana. Tole nan ilaala. Maal siin jechaa jira? Leensaan viidiyoo wayii maxxansite seen ilaali naan jechaa jira. Viidiyoo akkamii? Anoo maalan beekaa? Afachumee? Guyyaan kun anaaf guyyaa dhumaati. Dhuguma ta'uun oolu. Waan akkasii qoosaadhaaf hin maxxansitu. Anas qoosaadhaaf natti fakkaatu. Mee bilbila ishii irratti bilbili. Tole. In hojjetaa? Bilbilli ishee cufaadha. Ka'ee amma gara mana isheetti deemnee waan jiru adda baasu. Tole. Afachuu bilbilli ishii hin hojjetu. Kanaaf maal gochuun qaba? Afachuu Giiftii dhumatti deebisee bilbiluun qaba. Oo kenna. Mucayyoo bilbilli ishee hojjechaa hin jiru. Ariifannee mana ishee deemnee waan ishiin taate haa hubannu. Tole kunoo nutis manaa ba'aa jirra. Tole ariifadhaa. Anis ba'een jira. Dafiqaa Giiftiin deemna. Maal ta'e? Hin banamu? Hin banamu? Hin banamu keessaan cufameera natti fakkaata. Maal goonaree bilbilli ishee sin hojjetu? Cabsinii maaf hin seenu? Kunis yaada gaariidha. Cabsinee asii numaarree? Maal eegduree? Leensu kun ta'uu qabu gonkumaa. Maal yaa Waaqayyo wanti fokkisaan akkasii? Wayyoo leensuu koo, garraamii koo, tokkittii koo, maaltu si argatee leensuu koo? Wayyoo! Obsi, imimmaan kee du'aa ishiin kaasu. Tarii otoo jireenyatti ishee gorsiteetta ta'e, gorsi kee du'a ishee oolchuu danda'a ture. Jireenya hanga barbaadee ulfaate iyyuu duuti filannoo ishii ta'uu hin qabu ture. Yaa leensaa.